gartee dubbachuu jirru ولكن مقان دين بدون حواسا قرتي أمت خنرا قرتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جو خن وروا راجقس شيكوتي مالتاتي برنا شيكوتي مالتاتي وان جو قرتي نقول ماذا إن يرو هدو جرخين يبر صحابة إرقما ربي را دوغنغوريني أرقما بيخي صحابان إرقما ربيني دوغنغورتي علمنا باخن وليس ملائكة أني بر علمنا ماتي بر بني آدم بر كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين ولكن وننا مناسس نمنخن إبر تنابر واحد دو قبقمنا واحد دو بين اللي واحد دو بين نما يبرا غرتي فايل لجر جرخين أيه دبين غري نابولتو دبي غري غرتي لكيم سوغاري دبي غري لكيم سوغاري نبين واجو فبين بالتوك الرأي غلي وان جرو سر بين يا جرخين وان كيس بان اللي نبين إذن يا أمة خينيا تسقباوا ديسا وبليان كينيا دابا وان كان ديسا وان كان سوت الراديما وانهن أديم سيسين أوفو جرتن كن أكاتهما وان دندين يغرتينو تي دوبان دبسو جرا دوبان أسو جرا ولكن أجايب يا أبو ميتي كيف دا ذكري الدميسة أبام فدي أني نما يسندورا تاوخون بدين الرارقما أبا فيتن كل ليسنا الكمال لله قوتم من أغرتي خق أبو ربي سبحانه وتعالى يا جرخين صحابان إرقما ربي فرشو دويده صحابان إرقما ربي واميك أقولن تقالوا جرا تنافو يرو هدو توني غرتي نميو غرتي قراتي رافودتن نبينا إموها تو يا جرخينيا وان هدو نمني دين كناف جئ تسقباو قبا ولكن وان شوف غرتي سوشال ميديا غرتي خنر غرتي ادو كان اوسون وان غرتي شريعة ربي تلين فيني نبي خوري وان كان دلقوس
ta'ammaa tagartee dubbii faaxeedha dhiisi. Dubbii faaxee bar gudii isii takka takkatti gartee waan isaan godhan ta isaan gartee nutti erganii gartee onni godhan hangan qabdu waan isaan gartee hedduu biyya arabaa kana keessa godhan. Walaakin namni kun imaanni lakka dadhabuun lakka imaanni dadhabaa deemuun namni garteen dogongorreen jiru. Walaakin haa ta'u immoo namni gartee gizee sooshaal miidiyaa kanarra bee imooshinaal ta'ee waa hedduu gartee waan silaa afaan naman jenne gizee ja'uu namni gartee intala isaatii hojii caqasu ka jaartii hojii gartee caqasu ka ijoollee hojii caqasu maadaa yaquul dhaloonni biraatiif maaltu dabra maaltu deema. Tanaafuu yaa jara keenya abbuma fedhee ka gartee malaayikaatti hin fuudhinaa hin fudhatinaa namni dogongorreen jiru kullu bani aadam khaxaa wa khayru lkhaxaa'iina tawwaabiin. Tanaafuu mataan nu nyaadhamee namayyuu gartee qabatee waan kana waa hedduu agaruu jirraa waa hedduu laaluu jirraa. Wanni kun amantii diin keenyaaf gaarii miti, amantiidhaaf gaarii miti. Walaakin kun cuftii jarjarri hedduun waa hedduu balleessa. Waa hedduu balleessa. Tanaafuu inshaallah mee rabbi garteen waa qajeelchuu wallahi mataa kiyyarraa kaasii yaa jara keenya hawaasa keenya kana yoo gartee rakkoo isaaniiti paaltook irraa kaasii rakkoo isaaniiti yoo dhaabbanne malee cinqii isaaniitiif yoo dhaabbanne malee wanni gartee ulamaa'iin teenya sheekootiin teenya guututti gartee wanni itti maqaan badu hin jirtu beek abadan hin jiru. Sheekootiin akkana taate jumlaa walitti qabanii dila gartee kanoonni godhan rabbi sodaadha. Warri immoo lafzii tana fayyadamtan rabbii keessa sodaadha. Foon ulamaa'iidha summi. Foon ulamaa'ii summi haraam. Maaliif hamatun suutarraa jaa waldhabbiin tun waldhabbii yeroo hedduu gartee akka malee nama naasistu akka malee garaa nama balleesstu san sigalu jira. Namayyuu waan takka waan godhu itti yaaduun silaa barbaachisa. Odoo waan takka hin dubbanne odoo waan dubbanne itti yaadi. Yaa nama sheekaa akka kiyyaa kana fa'a waan takka odoo hin dubbanne itti yaadi dubbadhu. Wanni si keessaa baatu tun wanni an dubbadhu tun akkamii itti yaaduu qabna. Wanni gartee nuti himuu qabnu kitaaba rabbii diin rabbii maa ta'uu dhabe. Dhugaa shamaran akka hundan ta'in ni beeyna. Walaakin rabbi haa qajeelchu nuufi isaanillee rabbi haa qajeelchu. Hawaasa keenya
dhiisaa waan kana gartee nama hamachuurraa koomentii fi waan adda addaa jalatti ajandaa godhatanii gartee sheekota kana gartee akkana wali qabdanii kana gartee wanni gootan kana dhiisa sheekni fedhanii dogongora annin